Attamooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa kaleessa magaalaa Maqalee irratti samiirraa haleellaa gaggeessuusaa humnootiin Tigraay keessaa beeksisanii jiru. Tokkummaan mootummootaa gamasaan gabaasa haleellaa kana ilaalaa akka jiruu fi yaaddessaatti ta'uusaa ibsee jira. Gabaasaa guutuu Tujubee dhiyeessa. Dho'iinsi boombii kun jiraattotaaf hojjettoota gargaarsaa Tigraay keessaan illee gabaasamee jira. Wixata kaleessaa boodarra sabaa himaan mootummaa Itiyoophiyaa akka ibsatti caasaa quunnamtii naannoo Tigraay irratti kafuulleeffate haleellaa samiirraan geggeessuusaa beeksisee jira. Tokkummaan mootummootaa gabaasaalee sana xiinxalaa jiraachuu beeksise. We're still trying to verify the details of the airstrikes, but we are deeply concerned about the potential impact on civilians who reside or work in the affected areas. Dhiibbaa inni jiraattota naannoo jiraatan yookaan hojjetan irratti qabu laalchisee akkaan nu yaaddesse. Magaalaa Maqalee irratti haleellaan samiirraan raawwatame walitti bu'iinsa kaaba Itiyoophiyaa akkaan hammeessuun muummicha barreessaa isaan yaaddessee jira. Qaamni martinuu siiviilota yookaan caasaalee siiviilii irratti fuulleffachuurraa akka of qusatan yaadachiisaniiru. Muummichi barreessaan dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu irra deebi'anii waamicha dabarsaniiru. Paartileen martinuu nageenya uummataaf dursa akka kennan akkasumas deddeebii boba'aa dabalatee gargaarsa namoomaa murteessaa ta'eef daandiin akka saaqamu gaafataniiru jedhan. Torban darbe humnoonni Tigraay waraanni Itiyoophiyaa naannoo Amaaraa keessaa isaan baasuuf duula lafoo eegaluusaa dubbatanii jiran. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa loltoota naannoo Tigraay waliin lola erga eegalee waggaa tokko guutuuf deema. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed baatii sadaasa darbee haleellaa maadhee waraanaa federaalaa irratti loltoonni TPLF'if amanamoo ta'an raawwatan jedhaniif deebii kennuuf jecha loltoota Tigraayitti ergan. Hiriirtonni kuma hedduu fi waraanni Sudaan wiixata kaleessaa dabalatee guyyootii walittaanan sadiif masaraa pireezidaantii biyyattii biratti hiriiranii jiru. Xiinxaltoonni akka akeekkachiisanitti mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamu kun rakkoo dabalaa dhufe kan isa mudataa jiru waan ta'eef aangoorraa buusuu mala. Guutummaa biyyattii keessatti hokkarri hammaataa akka jiru yoo ta'u hoogganoonni mootummaa muddamsa kana qabbaneessanii waliigalteerra ga'uuf mala barbaachisuu dhahuu qabu jedhu xiinxalaan siyaasaa Hassan Haji Ali. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok kaabinee isaa hanga tokko keessa deebi'ee ilaaluun ministeerota haaraa muuduu yookaan mootummaa ce'umsaa kana keessatti lakkoofsa ministeerotaa dabaluu qabaa jedhaniiru Aliin. Sudaan bara 2019 pireezidaant Albashir aangoorraa ega darbamanii booda mormitoota waliin wal ta'uudhaan mootummaa ce'umsaa ega hundeessite as rakkoo siyaasaa jabaa keessa seentee jirti. Baatii fulbaana darbe warra Albashiriif amanamoo ta'aniin yaaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffame ega fashalee as kaabinee siviilotaa keessatti jijjiiramni akka ta'u gareen waltaatotaa raafama keessa jiru waliin mootummaa gaggeessuuf gaafataa jiran. Kanneen warraaqsa gaggeessanii fi humnooti jijjiirama fedhan gidduutti piroojeektii guutuu biyyaa dhiyaate irratti waliigaluu dadhabamuutu rakkoo kana fidee jechuudhaan Hamdok torban darbe televiziyoona biyyattii irratti haasawaa dhageessan. Kanneen masaraa pireezidaantichaa magaalaa Kaartuum keessa jiru bira hiriiranii taa'an immoo mootummaan amma jiru diigamee kabiraa kan ogeeyyiin teeknikaa keessa jiran bakka habuufamuu jechaa jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan kaabaa kibxata har'aa misaa'ila baalistik SLBM jedhamu kan doonii bishaan jala deemurraa yaaliif dhukaastee jirti jechuun waraanni Kooriyaa kibbaa gabaasee jira. Kunis Kooriyaan kibbaa yaalii dhukaasa walfakkaataa baatii tokko dura ega gaggeessite booda ta'uusaati. Dhukaasa Kooriyaan kaabaa gaggeessite to'ataa akka jiru waraanni Kooriyaa kibbaa akka jedhutti. Kooriyaan kaabaa misaa'ila baalistik ka fageenya gabaabaa kana handaara galaana biyya ishee gama bahaarraa dhukaaste. Misaa'illi kunis fageenya kiiloomeetira 430 hanga 450 lafarraa immoo ol fageenyi isaa kiiloomeetira 60 furguggifame jechuun dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa ibsee jira. Ga'umsi hooggansa Yuunaayitid Isteets keessaa kan ilaaleen yaaddi uummataa ka biyyootii 50 ta'an keessaa funaaname akka agarsiisutti. Biyyattiin bulchiinsa pireezidaant Baayiden kabaatii darban ja'aa keessatti deebitee fooyya'uu ishee agarsiisaa jedhamee jira. Dhaabbati Gaalap jedhamu bara 2020 bulchiinsa pireezidaant Tiraamp jalatti qorannaa biyyootii 108 keessatti gaggeessan
hoogganni yuunaayitid isteetsi inni yeroo sanaa dhibba keessaa gara harka 30tti gadi bu'uusaa agarsiisee ture. Sana booda garuu amma fooyya'uusaa gabaasee jira. Kaampaaniin Waashintan DC keessa maadheeffatee fi xiinxala gaggeessu Gaalep akka jedhutti odeeffannoo bara keessa jirru 2021 funaanamee kan hin dhumne yoo ta'u garuu biyyoonni 46 kan odeeffannoon isaanii argame baatii hagayyaa kaasee hooggansi yuunaayitid isteetsi jiru kun dhibba keessaa harka 49 fooyya'uusaa agarsiisee jira. Yaadi uummataa biyyoota ga'umsi hooggana isaanii gadi bu'uu agarsiise 3 ta'uu fi Raashaa keessatti harka 18 kan ture gara 13tti, Sarbiyaa keessatti harka 20 kan ture gara harka 16tti, akkasumas Beeniin keessatti harka 54 kan ture gara harka 50tti gadi bu'uu ibsee jira. Biyyootiin Awurooppaa hedduun akka jedhanitti hoogganni yuunaayitid isteetsi kan yeroo ammaa isa bara 2020 tureerra fooyya'uusaa ibsaniiru. Karoorri caasaalee gurguddoo kan pireezidaan Baayiden koongiresiin akka raggaasisuuf fedhan dhimma bu'uuraa akka ta'e hanqina bishaanii jijjiirama qilleensaa waliin wal qabate ta'uu itti aantuu pireezidaantii yuunaayitid isteetsi Kamaalaa Haaris ibsanii jiru. Haaris kan kana dubbatan wixata kaleessaa Hara Miid jedhamu. Kan namtolchee ta'ee fi kuusaa bishaanii qabu naannoo qumaaratti taphatanii fi daawwattoonni itti heddummaatan Las Vegas Nevaadaa jiru yeroo daawwatanitti ture. Kuufamni kun kutaalee yuunaayitid isteetsi 7 fi Meeksikoo kaabaa keessa uummata jiraatan kanneen miliyoona 40 caalaniif tajaajila bishaan dhugaatii fi madda elektirikaa ta'uun gargaara. Mootummaan yuunaayitid isteetsi yeroo jalqabaaf baatii hagayya keessa hanqinni bishaan Hara Miid akka mudate ibse. Kunis aangawoonni bara dhufuuf uummanni Nevaadaa, Arizoonaa fi Meeksikoo keessaa dabareen bishaan akka argatu akka murteessan dirqisiise. Yeroo daawwannaa isaanii kanattis Haaris caasaa investimentii fi carraa hojiif kan oolu doolaara biliyoona 500 fi biliyoona 50 kan jalqaba waggaa irratti pireezidaan Baayideniif seenataroonni paartilee lameen gidduutti tolfame jajjabeessanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.